Baganagee aan dhuftan keessummoonni keenya asham harka fuunee kan dhuftan fageenya akkam jirra jirtu welcome isin jenna akkam jirra jirtu welcome isin jenna walaloodhaan qaba jeen ol keega mata dureen maalii gaaffii suma eega eebba kitaabaati narraa owwaan dhuba maqaan kitaabichaas ja'a maqaan hiiga maqaan kitaabichaas ja'a maqaan hiiga Oromiyaantiya burqaawaa hundaati keessaa isa tokko ta'uu arge'aatti keessaahu baha Oromiyaati afran qalloo qaali simboon ilmaan keeti afran qalloo qaali simboon ilmaan keeti Aartiin gosa hedduu qabayooniif jenne keessaa isa tokko walaloo fudhanne ni beeynanu ta'uu kan addunyaaf kanne bu'aa ba'ii hedduu itti kufnee gaane gaddaaf gadadoo keenya aartiidhaan ibsanne sooressaa fi hiyyeessa tokko osoo hin jenne sooressaa fi hiyyeessa tokko osoo hin jenne siif gala warreen as jirtanii quxusuu qajeelchuuf hangafa dhawanii ja'anii Oromoon hoggaa makmaakanii aartii kana arguuf warreen qabsaawanii hangafoota dur kan nuuf gumaachanii mee amee tuttuquu maqaawwan isaanii afran qalloo jabaa waa hundaanii urjii bakkalchaa fi hiriyaa jaalalaanii hawwisoo biiftuu ganama kan akka aarsaa lilii maskoo tokkummaa suuqan ilaaganii baha biiftuu jaam iddoon isaa doloonni baha biiftuu jaam iddoon isaa doloonni warreen aartiidhaaf taatanii miseensaa kan biyya alaatiif jirtan biyya keessaa deeggarsaa daadarkaa jirurraa rakkoo meeqa'oobsaa aartiidhaaf dhaabbachuun hedduu nama boonsaa hedduu galatooma tanaan qabadhaamsaa hedduu galatooma tanaan qabadhaamsaa saniifin dabaree tugee warra kaanii Itoophiyaa jirta maatii kee waliin Oromiyaa jirta tanquufne ilaalanii maaltu si rakkisa wanni jiru yaanni aartiidhaaf dhaabbadhaa hanga dandeessanii aartiidhaaf dhaabbadhaa hanga dandeessanii maaliif gargar baanaa inni kaan muslimaa kaanis kiristaanaa jennee odoon laalle fuulduratti ceenaa tokkummaadhaan kaanee beekamtii horannaa yeroo gabaabatti riikardii cabsinaa wanta ofii goonu namarraa maa eegnaa marti Oromoodha kana beekuu qabnaa hanga yoom teenyee ambaaf dhageeffannaa hanga yoom teenyee ambaaf dhageeffannaa yaa aartii si yaamoo kootume sila ati jirre hawaasni koodhume yaadaan guyyuufame roorroof saaxilame gabaabsee yoon laale jechaaf fayyadame lafee dugda hawaasaa ta'uun kee beekame lafee dugda hawaasaa ta'uun kee beekame kan ammaa wayyumaan keessaawuu kan durii aarsaa kafalanii gammachuudhaaf aarii keessa dabarfatan nuungo'uudhaaf jarri nan takkaan hin jenne ati na gargaarii ediitis naaf godhi bareechii ka gaarii kan ati naaf godhi laaftumatti sheershee akka feete taatus kan duriin gargari garuu dubbiin tiyya bakka deemtuuf bali garuu dubbiin tiyya bakka deemtuuf bali dhaamsaan qabasiniif an tokko na laala kitaabichi kunis gabarra ni oola ni beeytaa sin himu ni deeytaa magaalaa kunoo magaan hin badingaa kunoo magaan isaan si jala hiiga jettee bittaa dubbifta jaalala salphumatti deeytaa sammuu mana yaala si bashannansiisee nagaasiif dabala si bashannansiisee nagaasiif dabala summii hinaaffaa hin oomishina akka butii fi buttuu waliin facaasnu jiran akka ilmaan qofaa kan gargar nu baasu du'a lubbuu qofaa jaalachii obboleessaa irra dibaan taatu hawa ilmaaf kusta arran ililchitu hawa ilmaaf kusta arran ililchitu galatooma Atis galatoomii fayyaaday guddadhu bakka buutuu barreessitee yacimtuu Makkiyaa Abdullahi akka taatu abdiirraa qabna akkasimi hamilee itti dhiqaata nutilleen ganaa sisaa zalagaarree qofa gama waltajjii irraa yaamuudhaaf bilisa baanee jirra jechuudha. Kanaafuu bakka bu'uu kanatti argachuun barbaachisaadha galatoomii.